يا خديجان كوكولي سنا سبا برسيسو ويا خلبا في شبس داندي دوغان ديرسو يا خديجان كوكولي سنا سبا برسيسو ويا خلبا في شبس داندي دوغان ديرسو دوغان كمولا ساغا انيو راسين ابابسو انجفلو بنفاچون كنيل ممسيسو يا كان دوغا دبچو جيرنيا سابوريسه يا خلو بوريجي اورميا افتبرسه وسندغان نسينا كنتودي غامبرسه سميرامبن نسينا كنتودي غامبرسه. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له ورحمه، اللهم اغفر له ورحمه، اللهم اغفر له ورحمه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم فمن أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا رب أرارميف، يا رب شهداء أخيتي تقول، يا رب شهداء قد، يا رب جنة خنيف، يا رب ولا عذاب الراجو في وتبنت، يا رب ولا جنة بنيف، يا رب نوما عروس هريبة أجرت أروزا يا رب قريف، يا رب أرارميف، يا رب وان النتي وإن إرتي وريقمتنا يا رب بكان نوغي، يا رب بكان نوغي، يا رب بكان نوغي. وعلى ذلك بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله. نمتش أمد وآيو نفخن إليما وقلتوخن قبصو أمة إساتف وريقمي قبري إسر دفني أسيت دعاء غوني في رب رحمتها قدوفي أكسمت بليين قيا ست دبرني أكغر هيا قاب كترتي أنا يدري جال أرسو بكلاتو أسجرا إنيس وان إساتي دقامي في حال جرورتي ها واجو جنة tole gaariidha baga nagaan walumaanuu guyyaa seenaa qabeessa kana geenyaan isiniin jaa wanni jalqabame islaawu numa xumuramti qaabsoo hadhooytuudha kan gaggeeffamaa as gahame warra akka saafaatti dhabne qaabsoon hadhooytuudha oggaa jennu nama jaalattu nama if duratti ilaaltu nama irratti abdattu nama jabaadhatti dhabda warra akka saafaa dhagaa kan jalqaba qaabsoon fudhatte jechuudha. Kana akeeka saasanirra galmaan gahuudhaaf jecha hundi keenyaa'u isaanuma faana qaabsoo kana gaa wal duraa duubaan adeemsisaa as geenye akkasumatti amna dheeraa kana keessatti warreen akka jaalallee qilxuudha kanneen wareegaman goleelee Oromiyaa keessatti bakka hedduutti reeffi isaanii gaa awwaalame. Kanaaf gaa amniti qaabsoodha akkasuma wal awwaalachaatuma kan hafe walitti hafaa fuuldura qaabsoo deemsisa. Kun ogaarraan tana waan isaan nu jalqabaniif nuuf taraaran san asiin geenye jirra. Qeeroo arraan tana qaabsoo finiinsitana waan isaan jalqabaniititu arraan tana firii tana argamsiisee jechuudha. Ilmaan inni akaakoo ta'uu fi arraan tanatti kan fuudhee qaabsoo tana arraan tana fuulduratti deemsisaa jiru. Kanaaf ammallee gaaffiin uummata Oromoo hin deebine
guyyaan itti xumura argattu guyyaa gabaabaadha. Tokkummaa keenya jabeeffannee yoo hojjenne xumura itti ni goonaa jechuudha. Fayyaa ta'a, galatooma. Ayyee jaalladhaanis waan itti dabalu Jaalalamoo Qilxuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo isatu bu'uurse. Waraana bilisummaa Oromoo har'aan tana addunyaa irratti beekame uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf qabsaa'ee inni tokkichi jalqaba wareegame deebi'ee immoo kumaatamaan wareegaman isatu nu bu'uurse jechaadha. Kanaaf Jaalalamoo Qilxuu kan yaadannu waan guddaan waraana bilisummaa Oromoo har'aan tana uummanni Oromoo ittiin boonu waraana Oromooti, waraana kiyya jee ittiin dhaadatu isaatu nu bu'uurse jechaadha. Kanaan isa yaadannaa. Kanaaf Jaalalamoo Qilxuu har'a qabsoo uummanni Oromoo miliyoonaan jalatti hiriiree akeeka har'aan tana bakkaan gahaa jiruu fi xumura irra ga'e kanallee kan warreen bu'uura nuu ka'an keessaa tokko waan ta'eef uummanni Oromoo nu hundi keenyaa'u isa galateeffannaa jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu bakki kun fuulduras bakka seenaan nuu taati, bakka uummanni Oromoo hundinuu dhufee ilaaluu fi bakka seenaa uummata Oromoo, seenaa waraana bilisummaa Oromoo, seenaa qabsoo Oromoo irraa baratu nuu taatii jechaadha. Dura Rabbi rahmataa godhuufi jannataan isaan haa qananiisu. Jannataan isaan haa qananiisu. Warreen naannoo tanatti isaan wajji kufe hundumaahu Rabbi jannataan haa qananiisu. Nama shani tokko isa, tokko Ahmad Taqiidha, tokko Sheekh Jamaali, tokko Mahdiidha, tokko Suleymaani. Isaan kun hundinuu lola kana irratti kufan. Jaalalamoo kun nama of kennaadha. Haalli isaatilleen haala hedduu nama dhiyeessu. Namni kun nama biyya Arabatti sooressa ture. Haa ta'u soorummaa isaa san, qabeenya isaa san hin laalle uummanni kiyya bilisa ba'uu qaba jedhee qabsoo hidhannoo bara 1973 kana akka bu'uureffamtee eegalamtu warri godhan keessaa tokko jalqaba isaan nama hedduudhaan eegalanii dura jaarraa faat eegalee innis itti dabalame biyya Suuriyaa keessatti kan eegalamte jaaramuun adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu kun maqaan labsamee har'a namuutu maqaa kanaan dhaadatu. Namni dura lafa kaa'ee jaarraa faadha. Jaarraa isa warreen akka isaa Sheekh Abubakrii kan keenya tokko namni hedduudha. Isaan kuni marraa jalqabaatiif namni 41 Falasxiinitti baratee achirraa biyya seenuudhaaf karaa Somaaliitiin akkuma dhufanitti waan mana hidhaa galaniif Jaalalamoo kan silaa duubaa waa qindeessu qabeenya qabaachuudhaaf uummata Arabaa keessatti beekamu karaa dippiloomaasiitii fi karaa siyaasatillee nama cimaa waan ta'eef isa achitti dhiifatanii akka duubaa waa qindeessuuf yeroo jarri wareegamu efa isaan wareegaman akeeka isaanii kana galiin gahuu qabna jedhanii isaa fi Yusuf Bakar amma Jarmanii jira. Namni itti aanaa isaati. Isaan wajjin of qindeessanii karaa Asabiin seenanii Finfinnee dhufanii achirraan carcar kana seenan. Jaalalamoo humna jalqabaa nama 12 wajjin qawwee bordoddee fuudhamee namni sossoosaa ture, namni dursaa ture, mataan tuutaa isaa itti aanan mataa tuutaa ibsaadha ture. Wanni ibsaadha jedhama. Yusuf Bakar maqaan isaati. Humna kana waggaa qindeessu namni tuuta 3 qabnaa. Sadeen kana keessatti inni mataa tuutati yeroo sunsumaan yeroo wardiyaa eeggannullee sunsumaan teenyaa sunsumaan qubanna. Nama humna isa jala deemu kanaaf nyaatallee godhu, kan immoo lolas qindeessu, kan immoo harka isaatiin hoggaa hundaa daqiiqaa laaqee mulawwaa kana namni keenya hoggaa san waa hedduun beeku harkaan nuu godha. Akkasitti anuu isa jalatti hin baradhe. Nama of kennu, nama of jijjiiree osoo nuti bakka tana jirru waacuu dhaqee uummata Amaaraatiin wajjin taa'ee waan isaan dalagan laalee biraa deebi'uudha. Nama qotee bulaa fakkaatu, nama haalan of jijjiiruu danda'u ture jechuudha. Kanaaf inni fakkii guddoo nama Oromootiifis ta'ee nu wajjin warra waliin jiraannulleef tahee egaa kunoo dhiiga isaatiin qabsoo tana buureessee inni nama dura wareegamee warra hoogganoota keessaa nama wareegamee yeroo sanitti inni wareegamuun qabsoo Oromoo yeroo gabaabduuf of duuba deebifte. Haa ta'u firii hedduu dhalchite. Firiin sun osoo hin dhaabbatin har'a geesse. Kunoo har'a nuti qabrii isaa gubbaadha, awwaala isaa gubbaa dhaabbannee galata Rabbii fi
isa of kennee qabeenya isaatiif lubbuu isaatiif uummata Oromootiif dabarsee galanni isaa jannata rabbiin isaa haa godhu jenna. Jannataan isaa qananiisu jenna. Ilmaan Oromoodhaa hunda karaa gaarii xullee gaarii taraaree fi jannataan haa qananii'u. Goota gufee ka jiru caalu ifee xiyya diinaa diree nu jalaa hambisee lubbuun dabartan malee seenaan jiraatoodha elemoo yoomillee har'allee hojii teessanii nu waliin jira jiraatoodha yoomillee buuruu isoo baruudha xiyyi diinaa diree kipotti hambisee guutamaa hawaasiis xiyyi diinaa diree hata bal'aatti hambisee goota gufee ka jiru caalu ifee xiyya diinaa diree elemoo qiltuudha haroora baatti hambisee hin kufne elemoon lubbuudhaan jira hojii teessanii nu wajjin jira goota gufee ka jiru caalu ifee xiyya diinaa diree nu jalaa hambisee seenaan jiraatoodha yoomillee lubbuun dabartan malee. Har'a seenaa elemoo yaadannee dhufne nu hundinuu warri asitti agartan kun hundinuu qabrii elemoo qilxuura waliin dhayne ta'undeetii fi tabakkalchaa akkasuma naannoo dabbasootti qabrii nama 36 fi tanam 6tis laallee seenaadhaaf barreeffannee bira kunne taarra dirree baafnuu fi ta fuuldura dirree baatu jidduu hedduu keessa kunne fayyaadaa wal harkaan teenya taarraa tun ta jalqabaati malee ta xumuraatii miti karaa kanaas baafnee siidaa qabrii gooticha keenyaati irratti elemoo qilxuura jaarraa baga nagaa nu jiraadhaa horaa bulaa dagaagaa deebana. Tole lolli bakka tanaa lola ajaa'ibaati. Innis akkaataan itti ta'e nuti halkan yaa'aa bulleeti laga bakka madda xirroo jedhama. Xirroo madda sanirraa kaane madda sanirraa halkan roobni bakka sanitti akkamaa nutti roobe. Lafa san immoo ganda guddaa jira. Ganda Amaaratu keessa ta'a. Achitti rooba nutti roobee hogga lafaa kaanu saree wacce. Sababaa saree wacce. Saniini warri duraan waldaa xirrootii fi waldaa heebanoo jedhanii lainni kun lamaan walitti deebuu jira. Yeroo achi ga'amu warri weennee nu arge. Warri booketis waliin lallabee akkasiin isaan yeruma isaan bu'anii faana teenya jala kaan. Nuti immoo lafti horofaa namoonni kunis nama magaalaa dhufe lafti dukkana oduma deemnu asitti nutti bari'e. Lafti xiqqoo adda hiixuudha xirroo fi asidduun. Haroo raabaa jidduu fi xirroo jidduun lafti xiqqoo adda hiixuudha. Osuma deemnu gara bariisaa dhufnee hoggaa cinaadhaan bakka amma qilxuutu guddootu as jira gaafas ammaa qilxuutu natti mul'attu. Lafti tun hundi qajimaadha gaafas cufaadha. Qilxuu san jala isaanii goojjoo takkaa jira. Ahmad Taqii fa'aa achi qubsiifnee Ahmad Taqiidhaa fi Sheekh Jamaali Korneel Sheekh Maadii jedhamee Korneela namtichi isaan sadeen san haa huccuu qorfatan jennee bakka sanii dhiifne nuti waan qaamni keenya haphii ta'eef dafnee elemoo wajjin gaara qabanne edda jala as qabanne akkuma hirkanneen gaggamne hoggaa hirriibaa ol kaanu amma xiqqoo lafti iftee edda faanteen jara dhufanii jara marsan amma anumaa tura xiqqaadha ka'een fiigee jaran kaasa jeeggoon gaddaqu jarri marfamee jira warra qoobii safii tanaa mataraa qaqqabanii chokosii kanatti dhadhaabanii dhaabbatan qawwee fudhadheen dhayne irraan of duuba deebi'e hoggaa tana mucaan tokko asan birashuu jennaani qawwellee mataan beeku lafa qabaddu nu eegi jennaan qawweetti dhukaasee jarri jara marsee sakatta'aa ture rasaasan fixe. Yeroo kanan amma ol dhufee qawwee fudhannee jarri rasaasaa dhaga'uudhaan illee mufaan na duraa hidhatanii qawwee lafaa fudhadhee anis gaqqaceellee amma battala seennee cinaan gara mirgatti karaa booketti amma lafti midhaan walitti dhaabbataa taakkiyyaan gara olii gama baate taakkiyyaan teenya immoo garana gaggorte. Elemoo nu jidduudhaan akkana gaseene lafti hoggaasan maasii warakkaa lafaatiin qonna maasii diimtuu tanaa jira. Tana keessatti warri ganama ilmaan dajan jedhanii nama 3 warri wanni hundeefaa fixee ori'e mucaa tokko gama sanii goojjoo qaba. Elemoo isa sallaale wardiyaan nama nuquba qabaatu hogga biraatu ija sallaalee sun akkana jennaan ka'ee fiige
mucaa tokko hordofaa jennaan inni amma warra qumbiiti isaa wajji fiige nuti amma xarafa kanarra gaffiinne boqqolluma keessa horiinaa beeka hoggaa gaddeemnu lafti nu dura banaa ta'uu waan beeknuuf amma kottaa jeetan meeshaa tana biraan deemnu jee warra kaan ol deebisee amma qilxuu tana jala qabanne nuti warri bookee gama qabate elemoo raasaa keessatti amma akka gabbeetti ilmaanummaan dajan sun dhawan dhohinan shurraaba ofitti maree gacciise amma mucaan hordofaa kun bira jira hoodhu hidhannoo tana bahi ati na baasuun dandeessu ati lubbuu tee baafadhu jeeni amma gaa mucaan kun ka'ee biraa fiige boqqolloo keessa seenee harka kanaa dhadhaabamee bakka lama booncortee ati humaan goone inni ni bahee jara gamaa sanitti dabalame warri guyyaa guutuudhaa ole warra amma laala irkata gamaa sanirraa mucaan Suleyman jennu ta'a kumaandoo dhature Falasxiinii fi warra Suuree warra Kooriyaatu barsiise isa santu gamaa elemoo gargaaraa ture goobara hateef isa elemoo immoo as ciisee bakka ciisu tanatti hidhatee ogga gacciisu gurbaan biraa mataa lafa kaa'e alma ilmaan dajan kun fiiganii zarraf jedhanii qawweerra hiikkanna jedhaniitti as fiigan ni dhaye hoggaa kana dhahu obboleessinis ka'eetti lafaa olu taale zarraf jee ni dhaye kanas kan sadaffaa ilma eessumoo isaatu ni dhaye kanas amma lafa qabatan ciisanii qawweetumuu eegalan osoo isaan qawweetuman warra achiisosoo hunda kagama jiru immoo tokko tokkoon dhawaa ture booda faxroon dhufte faxroon meeshaa gurguddaa dhawuu eegale gaara kana gama hoggaa kani amma dimotfoori warni isaan dhufaniin matarjaasi isaan dhufaniin makee irratti fe'atanii dhufan isa kana gaara kanatti ol qabanii tuman gaarri kun akkanan jiru mukni ol ka'ee waan jiruuf gamanatti cufaa fakkaata kana keessatti amma kun namni laala qarree xiqqoo funyaanachi dhaabbatu san jala jira mucaan amma dirree tana keessatti dhawu dhagaa tokkotu achi jira hoggaa san kanya lafti tun daggala mucaan hin beeku lafa qarree tana qabateeti isaan dirree keessatti gallaala achi dhawaa ture innis warra faxnootunis hogga ishiin susoote numa dhawaa boodarra gaa elemoo koottaa harkan kennaa jeen amma jarri faxnootun gamaan amma tooftadhaan itti deemtee jalatti dhiyaannani koottaa jeen amma inni rasaasa fixatutti jira rasaasa qawween isaa rasaasa fixattee bombii qofa qaba qawwee achi darbee koottaa jeen yeroo tana marsanitti as deeman qawwee darbinaan amma nama torbaan isa gubbaa dhufan inni bombii akkasi qabate warra isa gubbaa dhufe hunda fuuteti fixxe nama torbanu ni dhume elemoo bifa saniini lola hanga sa'a 5 akka sa'aatti biyyatti sanatti ganamarraa kaasee hanga sa'a 5 achi maasaa san keessa ciisee lolaa ture warri kun amma gaa warri goroo gamaatis achi as dhawa kun gamanarraa yaa ummanni naccilabaashii kunii fi warri amma poolisaa kunii fi kun hundi asiinis gadima dhoyna gamaanis gadima dhoyna hadhaa'ee hunda qomoo keessa dhoyna namni kun akkanatti yaa sumatti ol yaa siraachi yaa'u numa dhoyta gaddacha ni qabata ammas deebi'ee dacha guyyaa guutuu akkasitti ol booda warri bookeedhaa sun gurbaan yeroo faxnoon dhuftu san hanga dhawee rasaasa fixate innis of dhaye innis ni dhaban Suleyman of dhaye sana booda toora sa'a 11 fi walakkaa rasaasni dhaabbate amma gaa goda kana tumu eegalan hanga sa'a 12tti rasaasumatti tumamee booda bakka san dhaqanii fuudhanii amma gaa guyyaa kana sa'a lakki elemoo sa'a 5 hanga walakkatti lubbuun ni jira yeroo san kan inni jarare irra dhufe kun ammoo hanga sa'a 7tti dhawaa ture isaan sa'a 7 kaasanii hanga sa'a 3 lafuma tanatti tumaa turanii jechuudha itti sossoone asrii hanga sa'a 9 akka Itoophiyaatti rasaasumatti tumamaa ture gooroon tun naannoon tun guutuu rasaasuma dhaama gaara san gubbaa rasaasuma dhaama asiis ededa kanas gooroo tanas hunda rasaasuma dhaama haa ta'u yeroo sa'aanii gara sa'a 11 gahu amma warri gamarra bahe warri karaa bookee bahe achi lafti tun gala bahe of duuba bahe karaa dhungatatti gabbahe nuti amma nama jahaan as turre qawwee 3 qaqqabsiisetan 2 of duuba ol qabsiisee ture namni kun kana qawwee harkaan qabne meesharra nama 2 of duubatti ol qabsiifne of qabsiisetan nama 3 gara gadii kanatti qabanne kana dhawaa turre jaraa irra nu jira jenne edaa isaa yeroo qawween guddaan sun dhaawamu baafatan meeshan duwwa nuti nu duuba namaan nu jira jenne yeroo galuu kan daggala asiin nutti dhufan gamarra bahanii jarri sun achi dhabnaan duuba naannaanii muka kaneessan gad dhufanii meeshaa gubbaa dhaabbatanii zarraf jechuu eegalan nuti as jirra warra asii kanatti dhawaa jirra warra asii nurraa dhaabbatee nuti hanga nu bira ganitti rasaasan dhoynu
amma namuun jiru jedhaniiti deeman yeroo isaan dhufanitti gaama numa gubbaa dhaabbatan numa kana hoggaatana zarraf isaan dhageenya ol kaanee golaallu meeshaan teenya hundi dhufatamte eessa jarra kuti amma ka'aan jeen jara kanaan qajima hamaatu jira bakka tana wali dhaabbata hanga gaara kanatti kaa jennaan jala ka'uuti maqaan hiyyaleen caccabsaadha gaafase ka'eetan dura qajimaa kana dugugaa na jala kana hamma bishidii mootii fi gurbaa Abduqaadir jennu tokko ijoollee warra Baaleeti akkasitti nuti gaara kana ol baanee jarri sachi labu bukutee qawween guyyaa san nurraa fuudhamtee gabaabduudha namni nurraa du'e illee nama 5 tokko Hundee fi Ahmad Taqii Sheekh Jamaal Mahdi Korneel Mahdi Matawala Qaada Suleeman sani nama hagana tokko kaahin jennaani qawween mulaaturraa fuune sani itti kennine shiftaadha duri inni warra konyaati labu Somaalee dhalle afaan Somaalee kanallee nama beeka isa suni kophaa bahee isa ciisee qawwee dil godhoo harka kana cabsanii inni harka diina bu'e akkasanii namni 5 asitti nurraa wareegame jechuudha sana booda immoo warri kun qawween guyyaa san nuti bakka qabsiifne tan duubaa baddee biyyatti galtee booda amaaratti kennamte qawwee 2 Hasan Ibrashiuti fi Abdullee Ilmoo jennaan isaan sun baanan nutis gaa akkasii baanee asiin wenne gaa busoituu dhaynee achitti mana Ahmadee Muhammadfaatti meeshaa teenya awwaalannee achi turre achirraa baane haalli lola saniitis akkas ture haalli Elemoo argitee itti lolaa tures akkasi hanga sa'a 11 dirree san keessatti kophaa lolaa ture garuu agoobarri asii fi achillee warra itti sun jira nutis asumaa dhooyinaa sunis achi as dhaa inni immoo warra isa fuula duraanitti deeme qofa eeggateetuma dhawa akkasitti ture haalli gaa lolaati akkas ture jechuu barbaadeeti jannataan haa qareenu ilmaan isaan illee ni jira har'a ilmi isaa tokko intalaa fi mucaa tokko qaba lachuutu Masri jirti ammoo Oromoon itti baatee akka isaan san illee biyyatti deeffatu dhaammadhaa asumarra qabri isaanii tana dhaabbadheeti ni jiranii ilmi isaa tokkoo fi intala takka irraa hafe rabbi shanyii isaa heddummeessu akkasi gaa hundi keessanuu galatooma goota gufee ka jiru caalu ifee xiyya diinaa diree nu jalaa hambisee lubbuun dabartan malee seenaan jiraatoodha Elemoo yoomillee har'allee hojii teessanii nu waliin jira jiraatoodha yoomillee buruush soobaruudha xiyyi diinaa diree kipotti hambisee guutamaa hawaasiis xiyyi diinaa diree hata bal'aatti hambisee goota gufee ka jiru caalu ifee xiyya diinaa diree Elemoo qiltuudha haroora baatti hambisee hin kufne Elemoon lubbuudhaan jira hojii teessanii nu wajjin jira goota gufee ka jiru caalu ifee xiyya diinaa diree nu jalaa hambisee seenaan jiraatoodha yoomillee lubbuun dabartan malee. Rabbitti haa araaramuu jannata rabbi nu haa kennuufi warreen isarraa hafellee gaa jazaa rabbi haa kafaluufi warri qabsoota nagartee isarraa kaasee asiin gahe kan nuti dabarse kanallee gaa jireen rabbi isaan haa godhu alhamdulillah gaata duraan duraa gaafa duraa wayyaanen nama qabrii Elemoo dubbatu hin dhiiftu huusii keessatti dhiifne dhokachiifnee kun amma dhiyootana haaromsine jechuudha saniifuu rabbi galanni haa gahu har'a gaa guyyaa rabbiin dirretti baase waan inni shanyii inni facaasellee tama gartu rabbi haa godhu har'a gartee gaa atalaa isaa karraa hafellee rabbi haa heddummeessu akkasumatti gaa Oromoo qabsoo bakkaan geessu rabbi nu haa godhu akkasumatti rabbiin gartee gaa bilisummaa fi xanuu haa baasu qeeroo teenyallee gartee ta isarraa laallattee isa dabartu rabbi nu haa godhu. namni hubatuu qaba waan kana irra deebi'ee fi laannoon tuni haroo raabaa jedhamti bakki dheengadda oollee bakka gadaan taa'u warri as taa'u warra gadaan raa fuudhu xirroo jechuun hulaa lagaa wanni itti deebiti maali dhungatatti yaati kuni kan olii mul'atu fagoon tuni hulaa murtuu jedhamti hulaa murtuu tana as haroo raabaati lafti tun amma booda namni hundinuu xirroon jiinaatun haroo raabaati lafa seenaa Oromoo ummata gadaanu dura dabreeti warra raabatu as qubata lafa laaftuu miti maqaan balleessina
kanaafi har'arraa kaastanii lafti tun haroo raabaati raabatas qubata kunoo as jala dirree tana keessa qubata warri gadaa bara 8 itti aanee fuudhu kanaaf lafa seenaa qabdu duuti sallee lafa seenaa qabdutti duuti inni illee nama seenaati akkasitti goobattanii barbaada alma gaafa san gartee jabaa gartee dardara lafaa ka'ee nin gaa jechuu gaafa san gartee khilaash haa gudinni guyyaa san dhamisi inni dhaye akka manna fakkaata jechuu laa hararararararguu godhu meeshummaan akkanaa isaa dhufte jenneeti foolis onni waraana hunoo mataa saanaadhaa kana kadirree kana keessa yaa'u gaanutu hunoo gama jirra ni dhageenya ijoollummaa fi malee silaa kajala deemee laalu hubannoon gaafa san duuba qabu xiyyitiin inni dhawulaas tolche akka inni itti godhu ajaa'iba goota jechuudha. Gootuma akkamtu as dhufe irraan tana meeshaan akkamtu dhufe jenneeti dhageenya. Seenaa jabaadha. Seenaan isaa seenaa jabduudha. Rabbi rahmata haa godhuu fi Rabbi itti haa araaramu. Seenaa teenya itti agartee inni baase tanallee bikkaan Rabbi nu haa ga'u. Tagartee irraan tana qabsoo irraan inni gartee baasee asiin geetana bikkaan Rabbi nu haa ga'u. Rabbi warra ittiin dalagatu Rabbi nu haa godhu. Egaa garuu nuti gaafa sangaan fuudhesan jira ilmaan takka qofan qaba. Gaafa lolaa isaa sadee. Manni kiyyalee asii miti walii achii dhufee san nu waddeessa tokko jira achi ga'ee qilxuu sakkaa jira qilxuu san biratti dhukaasa baran isaani. Sodaadhee irraa deebi'e. Garuu san dura qubuma qabna. Waa waliin garre malee qubuma qabna. Nama kanaatu ajjira qubuma qabna. Xiyyitii khilaashin jiru hoggati gamasanii addaa inni hoggadhee goonni kun akkatti gugugugu jalaa ja'a. Isaan achidhaan ammoo hangana dhufeetuman gaalaalee biraa deebi'ee san dura kaawwatu isaanii qubuma qabna zabana gaa abbaa lafaatiif kana inni miidhe hunda qubuma qabna gaa maraawu. Goota gufee ka jiru caalu ifee. Yadina dire nujala hambise lubbuun dabartan malee seenaan jiraatota ele moyoomile arrallee hojii teessanii nu waliin jira jiraatota yoomile buuru isoo baruudha tiyyidina dire kipotti hambise guutamaa hawaasiis Tiyyitina dire hata balla tambise goota gufee ka jiru caalu ifee tiyyitina dire elemoo qiltuudha haroora baatambise hin kufne o elemoon lubbuudhaan jira hojii teessanii nu wajjin jira goota gufee ka jiru caalu ifee Yadina dire nujala hambise seenaan jiraatota yoomile lubbuun dabartan malee arra seenaa elemoo yaadannee dhufne yaa qadiigaan kukkuulee seenaa sabaa barsiisu yaa kallatee fi cabse daandii dhugaan diriirsu yaa qadiigaan kukkuulee seenaa sabaa barsiisu yaa kallatee fi cabse daandii dhugaan diriirsu dhugaan kee mul'ataadha eenyurraa seenaa baabsu injifannoo gonfachuun keenyullee mamsiisu.